Pireezidaantii Isaayyaas Itoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee furtu jechuudhaan ibsan. Itoophiyaan dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo ishee furuu irratti haa xiyyeeffattu jechuudhaan pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiin dubbatan. Gaaffiif deebii guyyaa roobii miidiyaa biyyaalessaa Eertiraa irratti darbe irratti kan isaan kana jedhan. Gaaffii fi deebiin isaanii kun kan torban darbe irraa aanee fi dhimma biyya keessaa irratti xiyyeeffata jedhamus hin taane. Turtii isaaniin waa'ee biyya ollaa Sudaan akkasumas gochaa michuu Itoophiyaa kan taate Yuunaayitid Arab Imireet himachuudhaan dubbatani. Bulchaan Eertiraa waggoota dheeraa bulchaa jiran kun torban darbe nuti nagaa barbaanna waraana ololaa kan nutti banee aangawoota Itoophiyaati jechuudhaan himatanii turan. Gama Itoophiyaati ammatti dubbii isaanii irratti deebiin kennamee hin jiru. Pireezidaantichi dubbii isaanii teellaadhaanis dhimma Itoophiyaa kaasuudhaan haasaa dubbii barbaadurraa rakkoo keessoo furmaata barbaada jedhan furuu irratti akka xiyyeeffatu irra deebiidhaan akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantii Isaayyaas torban darbee xalaa Itoophiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergite eeruudhaan himannaa sobaa ajaa'ibu jechuudhaan dubbatanii turan. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Itoophiyaa daangaarra jiran to'atee akka jiruu fi badiiwwan hamoo dalagaa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa xalaa UN'dhaaf ergitee jirti. Himannaa mootummaa Itoophiyaa kan waakkatan pireezidaantii Isaayyaas paartiin badhaadhinaa qophii waraanaa taasisuu dhoksuudhaaf soba rakasaa dhiyeesseedha jedhan. Gaaffiif deebii guyyaa roobii uummataaf ifa ta'e irratti biyyi isaanii fedhii waraana keessa seenuu akka hin qabne dubbatan. Sirni Itoophiyaa keessa jiru kan hojjetu yoo ta'e dhimmoota dursa kennuuf hedduutu jira jechuudhaanis himan. Dabaluudhaanis Eertiraa himachuun dubbii biraa fiduudha kan jedhan pireezidaantii Isaayyaas waan hamaa yoo dhufe dhaabuun hin danda'amu ammuma dhaabsisaa jechuudhaanis waamicha dhiyeessanii jiru. Naannicha kan jeeqaa jiru Yuunaayitid Arab Imireetiidha jechuudhaanis himatan. Meeshaa waraanaa guyyaa guyyaan gara Itoophiyaa geeffamaa jiru argaa jirra jechuudhaanis dubbatan. Pireezidaantii Isaayyaas naannicha jeeqaa jiru jechuun Israa'el, Faransaayii fi Ameerikaallee himatanii jiru. Akka gabaasonni tokko mul'isanitti qaamolee lamaaniinuu qophiin waraanaa taasifamaa jira. Waliyyannoo luba balaayii fi kaan malaammaltummaan nurratti murtaa'uu hin qabu jedhu irratti murtiin kennamee jira. Manni murtii federaalaa dhaddachi waliyyannoo tokkoffaa luba balaayifaa yakka malaammaltummaan nurratti murtaa'uu hin qabu jedhuun gaaffii waliyyannoo dhiyeessaniif deebii abbaa alangaa irratti deebii kennuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Daayirektarotiin dhimmoota malaammaltummaa ministeera haqaa himatamtoota luba balaayii Mokonnin investimentii qonnaa irratti kan bobba'e Iyyaasuu Indaalee, hojii komishinii irratti kan bobba'e Barakat Molaatuu fi Alam Ganaa Saamu'eel akkasumas hojii gaggeessaa dhaabbata daldalaa Nimoonaa Abarraa Margaa jedhaman irratti himata yakka malaammaltummaa waliin dha'uu dhiyeessee ture. Ala kanaan lubi balaayii Mokonnin faa gamtaa Afrikaa irraa ajaji tokkollee osoo hin kennamiin himatamtoonni kunneen hangisaa garaagara kan ta'e kaffaltaan akka isaaniif raawwatamuuf sanada kaffaltaa sobaa doolaara miliyoona 6,50 karaa himatamaa tokkootiin baankiif dhiyaachuu eeruudhaan himatamtoota hundarratti yakka malaammaltummaa waliin dha'uu cimaa raawwataniiru jedhuun mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Didataa sadaffaa dhaddacha yakka dhimmoota malaammaltummaaf dhiyeessee turuun isaanii yaadatama. Kana hordofee manni murtii yakki raawwatame gurmaa'uun ta'uu eeruudhaan adabbii akka cimu dhiyeessan. Akkasumas yaada himatamtoonni akka adabbiin salphaa ta'uuf dhiyeessan qabachuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaa Majja 22/2017 beellama tureen himatamaa tokkoffaa luba balaayii Mokonnin hidhaa cimaa waggaa 5 fi birrii 10,000 himatamtoota lammaffaaf sadaffaa immoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 3 fi birrii 3,000 akka adabaman murteesse. Himatamtooti kunneen murtii manni murtii gadii kun kenne mormuudhaan mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha waliyyannoo tokkoffaatti yakka malaammaltummaatiin balleessaa jedhamuu hin qabnu jedhuudhaan akkasumas hangi adabbii manni murtii jalaa kenne sirrii miti jechuudhaan iyyata dhiyeeffatan. Dhaddachichis waliyyannoo himatamtoonni dhiyeessanii fi deebii abbaa alangaa qorachuun yakka malaammaltummaa waliin dha'uutiin yakkamoo ta'uu hin qabnu jedhan luba balaayifaa iyyatan kuffisuudhaan murtiin mana murtii gadii sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Gama biraatiin ammoo dhaddachi waliyyannoo haga adabbii mana murtii gadiin himatamtoota irratti darbee ture fooyyessuudhaan adabbii kan luba balaayii Mokonnin hidhaa cimaa waggaa 5 ture gara waggaa 3 fi ji'a 7tti jijjiiree jira. Akkuma kanaa kan himatamtoota Indaalee Iyyaasuu fi Barakat Molaatuu jedhamanii duraan mana murtii gadiin hidhaa cimaa waggaa 3 fi ji'a 3 ture ji'a 3 qofaan hir'isuudhaan waggaa 3 akka ta'uuf murtee kennee jira. Gabaasni kan BBC'ti. Itiyoo Teleekoom boruu eegalee kennaa galateeffannaa maamiltoota isaatiif gumaachee jira. Itiyoo Teleekoom bara baajetaa 2017 galii birrii biliyoona 100 fi biliyoona 62 argate jedhan hojii raawwachiiftuu olaantuun dhaabbatichaa Fireewoot Taamruun.
Fireewoot Taammiruun raawwii hojii bara 2017 ilaalchisee ibsa kennanii jiru. Bu'aan kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalame birrii biliyeena 68.3 caalmaa qabaachuu ibsan. Galii argame keessaa birriin biliyeena 76 bu'aa qulqulluu ta'us dubbatanii jiru. Haaluma kanaan boruu eegalee guyyoota 3f kan turu tajaajila intarneetii GB tokko guyyaan daqiiqaa 5 fi ergaa barreeffama gabaabaa 8 maamiltootaaf kennaadhaan gumaachuu himee jira. Akkasumas waamicha idil addunyaa daqiiqaa 10 kennaa galateeffannaa gumaachuu ibse. Kennaan kun har'a halkan sa'aatii 6 eegalee hojiirra oolas jedhamee jira. Dubartii arraba nama ishee gudeeduuf jedhu ciniintee kutteef dhiifamni godhameefii jira. Abbootiin alangaa Kooriyaa Kibbaa dubartii waggaa 60 dura arraba namicha tokko ciniinuudhaan himatan dhiifama gaafatan. Taateen kun waggaa 60 dura Kooriyaa Kibbaa Puusaan naannoo jedhamutti raawwatame. Dubartiin Choi Maaljaa jedhamtu arraba nama humnaan ishee gudeeduuf jedhu ciniintee miidhaarraan ga'uun himatamte hidhaa ji'a 10 fi dhoksaa sochii waggaa 2 irratti darbee ture. Bara 1964 dargaggeessi waggaa 18 yeroo humnaan ishee gudeeduuf jedhu ofirraa ittisuudhaaf jecha arraba isaa ciniinuudhaan miidhaarraan geesse. Kooriyaa Kibbaatti miidhaa dubartoota irra ga'u ittisuudhaaf jecha duulli Me Too Movement yookaan sochii anis akkasuma akka jedhu geggeeffamaa ture. Choi duula kanatti makamuudhaan waggoota dheeraaf murteen ishee irratti akka yakkamtuutti darbe sun akka raaqamu falmachaa turte. Amma umuriin ishee waggaa 78 yoo ta'u murtee ishee irratti darbee adabamte xumurtee jirti. Garuu galmee irratti akka yakkamtuutti waggaa 60 dura galmaa'uun ishee sirrii waan hin taaneef akka galmee irraa haqamu falmaa turan. Galmeen ishee kun irra deebiidhaan banamuudhaan roobii darbee magaalaa Buusaan keessatti ilaalame. Abbootiin alangaa dhiifama gaafachuudhaan manni murtiis isa yakkamtuu jedhee dur murteessee akka irraa kaasuuf gaafatanii jiru. Waggoota 61f mootummaan akka yakkamtuutti akka hin jiraadhu na godhe jechuudha. Dhaddacha mana murtii dursuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennite. Dhaloonni dhufu jireenya gammachuu qabu miidhaa saalaarraa bilisa ta'ee jiraata jedheen abdadhaa jette. Dhaddachi yeroo jalqabutti abbaan alangaa olaanaan Buusaan Joing Myong-won onneerraa dhiifama gaafannaa jedhan. Nuyi Choi Maaljaa miidhaa saalaaf akka saaxilamtu goone. Akka nama tokkootti mirga ishee kabachiisuu osoo qabnu miidhaa fi gadda guddaaf ishee saaxillees jedhe. Haa ta'u malee murteedhumaaf fulbaana 10 dhufutti beellamni qabameefii jira. Ogeessonni seeraa dhaddacha taajjabanis manni murtii murtoo waggaa 60 dura dubartii kana irratti darbe ni haqa jedhaniitu eegu. Dhaddachaan booda Choi akkuma gadi baateen harka ishee aboottifachuudhaan qilleensatti ol qabdee ni mo'annee jette. Falmitoota mirga namoomaa fi dhaabbilee siivilii ishee cina dhaabbachuun mana murtii ala turan waliinis gammachuu ishee ibsattee jirti. Xiyyaarri Raashiyaa imaltoota 49 fe'ee imalarra ture kufee caccabuudhaan lubbuun imaltoota hundaa darbuun mirkanaa'ee jira. Xiyyaarri daa'imman 5 dabalatee imaltoota 43 fi hojjetoota balalii 6 fe'ee imalarra ture kufee caccabuudhaan lubbuun namoota hundaa darbuu The Moscow Times gabaasee jira. Xiyyaarri Antonov AN-24 jedhamu kun eenya magaalaa Tiindaatti kufee caccabuutu ibsame. Xiyyaarri kun bulchiinsa Amorii Bilaagovicheenii ka'uudhaan gara buufata xiyyaaraa magaalaa Tiindaatti malaa akka Tooresi gabaafamee jira.